ሰራ ክፉም ሰራ ሁሉም የእጁን ያገኘዋል ቢቆይ እንጂ መች ቀራ yaadaniittu otoo daa'ima koo taatee jettanii yaadaniittu otoo obboleettiin koo taatee jettanii yaadaniittu anatoo taatee jettanii yaadaniittu yeroo isheen akka nama karameellaa bituu fi yeroo inni ishee waame yeroo inni fuudhee galu yeroo isheen kolfitu yaadaniittu gaafa inni afaanitti cirracha naqee gaafa inni waan fedhe isaa kallattii barbaadameen karaa barbaadeen daa'ima waggaa 8 guunne irratti waan hin taane raawwatu yaadaniittu 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 haadha ishee sana taatanii yaadaniittu yaadaniittu yeroo akka barbaade godhee baasee saafaa keessa kaa'ee yeroo inni dhiiga ishee irraa miicu yaadaniittu yeroo inni asii fachi ishee darbatu yaadaniittu yeroo inni hoomacha afaan ishee irraa miicu yaadaniittu yeroo harka isaatiin morma ishee kana qabee yeroo inni lubbuu ishee baasu yaadaniittu yeroo inni darbatee geessee gatu isti taa'aa footoo kaasaamee sammuu keessan keessatti yaadaniittu yeroo isheen iyyite sagalee baafachuu hin dandeenye yaadaniittu yeroo isheen haadha ishee waamtu yaadaniittu yeroo isheen iyyite sagalee ishee furri dhageenyee fi yaadaniittu yeroo isheen balballi itti cufame as geenye jirra as geenye jirra daa'ima kana mama eessa ishee qabanii gudeedamu daa'ima yoo kabalan harki ufii irratti mul'atu daa'ima qonxoxaa haadha hin dandeenye qaama saalaa dhiiraa akkamiin dandeessi daa'imni kun isti yaadaniittu rabbi jaati isti yaadaniittu አሁንም በዛ ክርስቶስ አማን ባየቴ ባለጉማንስ ጭካንማንስ ቡዱማንስ አማን ባየቴ መለቶን በረ ዱፋ ከና መለቶን በረ ዱፋቲ ዋቃ ከና መለቶን በረ ዱማ ከና መለቶን በረ ዱማ ዳይም ሀርመራ ጉዴዱዳ ጌታ ሆይ hundi keessanuu warri obboleettii qabdanis warri firri keessan daa'ima xiqqoo qabas ormaa ta'u maaloo daa'ima isaanii irratti yaada isaanii akka irraa hin kaasne maaloo fira jedhanii amananii maaloo ollaa jedhanii amananii daa'ima isaanii kaanii akka hin deemne dhugaa rabbii madaa nama keessaan fakkine namatti taati daa'imni kun kan nama amma kana boosiste haati daa'ima kana amma fayyiteen nama taati haati daa'ima kana amma ol jettee nama taati haati daa'imaa kun amma ol jettee daa'ima ishee warraa fi guddifti daa'ima kana fakkaattu mana kaawwattee deemte ollaatti kennattee deemte sanuu gudeedamtee sanuu ashwaa afaan naqanii sanuu ammoo akkas godhanii yaalamte fayyuu kan dandeessu iyyuu qaamaan hir'uu taates aklaat godoloo taate miidhamte fayyuu kan dandeessu sanuu erga waan barbaade kallattii barbaadeen irratti raawwatee ka'ee harka isaatiin lubbuu ishee kan baasu haati kun amma ol jettee deemti nama taati
maaliif daa'ima ishee namatti kennitee deemte namni jedhu jiru. Daa'ima kennatanii deemuu waan nama jiraati. Ollaan ofii daa'imatti kennatanii gabaa deemuun, ollaa ofiitti daa'ima kennatanii huccuu deemuun, ollaa ofiitti daa'ima kennatanii laga deemuun, ollaa ofiitti daa'ima kennatanii deemanii waan barbaadan fidatanii dhufuun aaduma abashaati yookaan aaduma biyya sanaati jechuudha. Wanti amma biyya keenya keessatti hin taane yoo jedhame wanti hin taane maaltu jirame yaa sabaa? Yaa sabaa. Amma daa'ima kana daa'ima ungatanii quuf. Izgiyoo yaa Waaqayyo, izgiyoo yaa Waaqayyo, izgiyoo. Ammam cakkanaa gaafa ta'u namni kan akkas kan godhu. Fedhii nama barbaade yoo irra ba'e, fedhiinsaa waan barbaade yoo isa godhe, fedhiinsa daa'ima kan akka gudeedis ajaja. Maa bineensa qaama isarra jirutu bineensa moo isatu bineensa? Qaama isarra jiru sanatu bineensa moo isatu bineensame? Dhugaa Rabbii garaa kiyyan na gubate Waaqa. Dhugaa garaa kiyyan na gubate Waaqa. Tarii warroonni viidiyoo mucaa kanaa hin argine yeroo haati interviyuu gootu akkamitti akka isheen daa'ima ishee dhiistee deemte, daa'ima ishee eenyutti kennattee akka deemte, bakka sanaa nama akka hin qabne, safara sanaa nama akka hin qabne yeroo haati teessee dubbattu, erga daa'imni kun mana marfee geesse ammoo dura mana budaa akka isheen budaatu nyaate jedhee akka mana budaa akka isaan geessan ammoo mana ogeessaa warra jedhan hin beektanii warra durii kana waan isaa foxonxoran hin beekanii ofuma isaa lafa qaqqabee gaafa mucaan mana marfee geessu ofuma isaa shintibeetii keessa dhaabatee garatti ba'uu dhabee poolisiin naanna'ee waan jiruuf akka daa'imni kun gudeedamte akka isheen duute illee ofuma isaa bilbilaan dhaabatee ragaa ba'aa jechuudha. Afaanuma afaanitti ofii isaa ragaafitti ba'ee jechuudha. Waaqayyo gaafa isa salphisu. Otoo seerri biyya otoo keenyaa jechuudha seerri Itoophiyaa akka seera biyyoota tokko osoo hojjete an namni kun adabamee akka achi keessatti umurii isaa guutuu adabamee unkaan adabamee bu'uu miti be. Adabamee achi keessaa bu'uu miti adabamee namni kun jechuudha umurii isaa guutuu akka inni adabamuun fedhu. Akka kiyyatti an akka inni du'uun fedha. Akkuma daa'imni kun duute siqaayii daa'imni kun argee akka inni du'uun fedha ani jechuudha. Unkaan daa'ima kana jechuudha anumti guddoon kuni fedhii kiyyaan alatti osoo qabaniin waan hin taa'in irratti raawwatanii bakki sun hammam akkasi gubu wanti fedhii keen alatti sirratti ta'u unkaan jechuudha waan lubbuu namaa dabarsu kanaa miti. Daa'ima kichuu daa'ima ganaa daa'ima jechoota adda baafattee hin beekne miti. Atumti isheen guddoon kun waan sammuun keen feene gaafa sitti dubbatan waan biraa sirratti raawwachuun waa biraatiyyuuti. Gudeeddaan seeraan ala waa biraatiyyuuti. Gudeeddaan fedhii keen ala waa biraatiyyuuti. Waanuma sammuun keen feene jechootuma sammuun kee hin qeeballee gaafa namni tokko fedhii keen ala sitti haasa'u hammam akkasi gubu hammam akkasitti dhaga'amu walumaan beennaa jechoo tokkoon keenya. Isin egalee waan daa'ima xiqqishuu kana daa'ima ganaa jechuudha. Daa'ima ganaa obwaara bukeessitee hin quufne, daa'ima ganaa eenyu firaa eenyu halagaa adda baafattee hin beekne, daa'ima qaama inni ittiin ishee gudeede kun maal akka ta'e adda baafattee hin beekne kana gudeeduu miti. Ani guddoon kun fedhii kiyyaan ani wanti tokko yoo narra ga'e hammam akkana gubuun beeka, hammam akkana aarsu jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Hin adabamaa, hin hidhamaa, hin ba'a kalaas. Hin ba'a. Seera biyya keenyaa ture. Seera biyya keenyaa ture. Inni ajjeeses, inni gudeedes. Gudeeddaa gaafa jedhamu rabbiifu gudeeddaan ikkoo gudeeddaa nama ga'ee ta'u gudeedanii gaarii bar. Amma daa'ima kana ni bar
daa'ima qaamni daa'ima kana akkamittiin araba geetaa biyyesuus Kiristoos araba Yesuus Kiristoos dhugaa afur jaatamii jaasun ko yaani isaaniyyuu yeroo tokko badii akkasiif yaani isaan fakkeenyaaf qaama wal fakkaataa irratti kan isaanii ግንኙነት yookaan ammoo kan isaa wal qunnamtii saala raawwatan qaama wal fakkaataa irratti malee warrumti afura 66 suniyyuu jechuu waan kan irratti daa'ima akkasii irratti waan akkasii raawwatan dhugaa rabbi isaanumti jechuudha hanguma online kan irratti maqaa isaanii ageenyu maqaa isaanii dubbatamu isaan kan isaan beekaman amantii balaaleffachuu nuti waaqa jechuu wantoota waaqayyoon qaama isaanii kan babbareechee uume kana kukkutanii gatuu diizaayinii qaama isaanii kanatti babbaasuu hindii kana muruu gurra kana muruu isaanuma immoo deebisanii duuchuu isaan qaama isaanii irratti waan barbaadan raawwatanii malee akkuma kanallee ammoo qaama wal fakkaataan wal qunnamtii godhan malee isaan daa'ima kanatti jechuudha afuura hamaa ta'anii too jiraniyyuu daa'ima akkasii kanatti gadi deebi'anii waan akkasii ani seerri kun raawwatee jira waan jiran amma online kanarra jirutti argee dhaga'een beeku jechuudha abbaan daa'ima isaa akka gudeede dhaga'ee jira obboleessi obboleettii isaarraa akka dhalche dhaga'ee jira garuu kan akka daa'ima kana garaana gubeen jiru kan akka daa'ima kana imimmaan na buusise illee hin jiru jechuudha waaqa hedduu garaana nyaatte boo'icha haadha isheetuu miti yeroo inni waan barbaade irratti raawwatee kallattii barbaadeen waan barbaade irratti raawwatee deebi'ee immoo ashoo afaan isheetti naqee shaarbii mataa isheetti ishee irra jiru kan akka waan daa'ima kanatti of ajjeesaa rabbii jedhaati akka waan isheen of ajjeeseetti yookaan akka waan namni darbatee ishee kufeetti waa meeqa godhame waa meeqatu isarratti rakkantinii ta'eme ani wantoota inni irratti gochaa turetu footoo ta'ee taa'e sammuu kiyya keessa yeroo inni ishee waamu yeroo isheen gammaddee daa'ima xiqqishuu waan ta'eef akka waan inni kennuufi dhukaasa isaa ta'u yeroo isheen kolfaa fiigdee dhaqxu yeroo isa bargeessu yeroo inni haalan taaneen ishee ilaalu yeroo inni humnaan ishee qabu yeroo ammoo humnaan qabdu sagaleen qabdu yeroo isheen iyyattee baafachuu hin dandeenye yeroo isheen humnaan ofirraa gaffa'uu hin dandeenye indi daa'ima kana ko harka tokko miti bar afuura isaatiin ko daa'ima kana darbate lafa buusameen geessa miti namni waggaa 12 ko daa'ima kana ko waan barbaade gochuu danda'a because xiqqoodha waan taateef ani wanta ishee irratti ta'aa turetu wanta inni ishee irratti humnaan ishee irratti gochaa turetu isaan sanatu sammuu kiyya keessa jira isaan sanatu sammuu kiyya keessa jechuudha waan sanatu sammuu kiyya keessatti footoo ta'ee jechuudha waa hundaafuu warri daa'ima qabdan daa'ima keessan akka argitan bakka argitanitti gattanii deemina firri hin jiru ollaan hin jiru namu hunduu bineensa walitti ta'ee jira namu hunduu walitti cakkanii jira waan ta'eefi eenyu ta'e daa'ima keessan abbaa argitanitti laattanii deemina amma warroon daa'ima biyya kaanii biyya ormaa jiran kun yoona kana mar'ummaan isaanii bakkee jira jechuudha mar'ummaan isaanii nuyi warri allee lafa hin qabneyyuu akka kanatti mar'ummaan keenya nu raafame warri dhalee bakkee irraa qabu moo warri dhalee biyyaa qabu warri ofii as biyya ormaa kana keessatti tankaraatatu jiran isaan simmeetii akkamii keessa akka jiran waliin tilmaamne bira ga'uun nu dhibu jechuudha isaanii billee waaqayyo jabana haalaatu dhugaa daa'ima kana waaqayyo lafarrattis samiirrattis hin dhiisin dhugaa daa'ima kana lafarrattis samiirrattis waaqayyo hin dhiisin dhiiga daa'ima kana waaqayyo nu barbaadu waaqayyo nagaa jaalala nuuf haa kennu laphee keenya laphee cabe nuuf haa kennu መጣል እንዳደራ ሰው ደግም ሰራ ክፉም ሰራ ሁሉም የእጁን ያገኘዋል ቢቆይ እንጂ መች ይቀራል